Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota qabduu TV biyyoota garaagaraa irra teessanii hordoftan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif yaa baay'atu akkuma beekamu yeroo garaagaraatti qophiilee garaagaraa akkasumas keessummoota dhibbaadhuma garaagaraa qabadhee isinii dhiyaachaa kan ture beekamaadha. Har'as immoo keessummaa jaalatama kabajamaa faarfataa jabaa tokko qabadhee fuula keessanitti dhufeera. Bu'aa bahii jireenya isaatirraa mudannoo isaatirraa waan baay'ee barattu jedhee abdiin qabaa. Maarree isinis hordoffiin keessan nufaanaa ta'u qophii kana isinii dhiyeessuudhaan immoo qopheessee simbiraan kan gahu ani jaalatamaaf kabajama qaxalee keessan niiftudha. Akkuma beekamu yeroo garaagaraatti qophiilee garaagaraa qabadhee isinii dhiyaadha. Har'a immoo kinoo keessummaa kana fakkaatu qabadhee isinii dhufeera. Eenyudha faarfataan namatti jiru keessummaan qo'arraa? Faarfataa Saamu'eel Sabbooqaa jedhama. Faarfataadhamu tajaajilaadhamu raajiidhamu maalaa jedhama? Namoonni yaada garaagaraa kennuu danda'u akkaataa garaagaraanis maqaa garaagaraan na yaamu garuu yeroo kana tajaajila lallabaa fi faarfannaadhaan tajaajila. Walumaa galatti yeroon faarfannaa faarfadhu karaa lallabaatti yeroo lallabu immoo faarfannaa osoo hin faarfatin hin dhiisu. Hojii faarfannaan dhaabate jechuu miti. Hojiin lallabaas hojiin faarfannaas ittuma fufee hojii waaqayyoo hojjechaa jira jechuudha. Baay'ee faarfannaa kaasittis hojjetteetta. Faarfannaa kee yeroo baay'ee si dhagayeera. Kanaafuu gabaabsineetuma wangeelaawii jechuurraa faarfataa jechuu wayya jedhee yaada. Faarfataadhuma jedhanii naa yaaman. Anis faarfataadhuma jedhee hojjetaa ture. Yaa. Thank you. Faarfataa Samu'eel baga gara istiidiyoo kootti nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Waamicha koo kabajjee. Thank you jechuun barbaada. Faarfataan Samu'eel bara meeqa kana tajaajilate? Faarfataa Saamu'eel egaa godina Arsii Aanaa Digaduuf Xijoo magaalaa Xijootti dhalate. Garee Mucoolii keessaa naannoo bara 1997 tajaajila jalqabe. Karaa sagantaa konferensii garaagaraatti bahuu kan jalqabe garuu naannoo bara 2000 booddeedha. Or bara 2000 milineemii booddeedha. Ispeeshaalii 2001 kaasee hojii faarfannaatiin beekama. Garuu achumatti sukkuumamee guddate. Achumatti jechuun waldaa kiristaanaa keessatti achumatti guddate. Kanaaf Saamu'eel nama akkasiiti. Waaw. Albeemii hojjetteetta? Albeema faarfannaa tokko hojjedhe, tiraakii tokkos VCD isaa hojjedhe. Baay'ee faarfannaa gama jedhu tokko baay'ee keessi koo baay'ee haara'eera dhugaa. Mee irraa ni dhaggeeffattoota. Faarfannaan gama jedhu nama gama ba'uu fi karoorfateef abjuu qabutu faarfata malee namni mandara keessa deemu hin faarfatu. Gama ceena jechuun kakuu qabaatteeti sagalee dhageesseeti. Gama gamaani nama baay'eetu gamatti hin ce'aas jira anis ce'e. Gama ce'uun biyya alaa deemuu miti. Gama ce'uu jechuun kakuu itti waaqayyo siif kakate sana bira ga'uudha jechuudha. Kakuu qabna faarfannichi. Faarfannaa albeema lammaffaa keessaa tiraakii tokkodha. Yaa'u yeroo ammaa kana gurra namootaa bira jira. Waaqayyoof haa galatu. Waan bareedaadha gama ceenaanii faarfannaa bareedaadha. Akkam baay'ee faarfataa amma bara kana keessa absoo kaasittii gurguruu nafeera akka durii faarfattoonni bara durii kaasittii gurguranii horii argatu. Bara kana keessattuu kaasittii gurguruun hin jiru. Mee akkami faarfannaa hojjechuun akkasuma immoo bu'aan irraa argamu jira bara kana? Faarfannaan yeroo ammaa kana yeroo qarshiidhaaf jettee hojjetta ta'e naafa taatee hafta. Mul'ata kee bira ga'uuf fi dhalootaaf eebba ta'uudhaaf jecha garuu dirqama itti fufuu qabdaa jechuudha. Walumaa galatti abjuu koo dhugoomsuudhaaf maallaqni baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf wanti naafa nu taasisee akka yeroo malee okkollu nu taasise tokko qarshii dhabu. Fakkeenyaaf ispoonsoroonni garaagaraa otoo sii ka'anii iddoo biyya keessaa biyya alaarra namoonni sappoortii godhee yaadaan qarshiidhaan faayinaanshaali karaa kallattii garaagaraan si gargaaranii waan baay'ee hojjetta jechuudha. Garuu amma irratti gatiin qabu jechuu hin dandeenyu gatii qaba. Waaqa biraa gatii qabna. Lafa kanarrattis immoo waaqayyoo gatii nuu kafala jechuudha. Duraan amma yeroo nuti faarfannaa hojjenne naannoo bara 2006 2005 istiidiyoo seenee hojjette ani yeroo sana tiraakiin birrii 500
faarfannaa. Tiraakii tokko. Almost amma birrii 20,000 sanaa olii garuu tiraakii hojjetu. Jira BCD isaayyuu miti audio dhumaayyuu birrii guddaa baasta jechuudha. Birrii albeemaaf yeroo san baastu ammarratti BCD takka tiraakii tokko itti sin hojjechiisu. Kanaafuu maaltu jira gatiidhaaf osoo hin taane gatii isa waaqayyo nu kafalu sana yaadnee ispeeshaalii namoota miidiyaa kanaan hordofaniif faarfattoota abjuu qaban garuu maallaqa dhabaniif wanti guddaan jabaatanii abjuu sana duukaa bu'uu qabu jedheen dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Maallaqni waan argameef miti niftu. Maallaqni waan argameef osoo hin ta'in waaqayyo dibaticha waan nutti kenneef. Namoonni immoo baay'ee nama barbaachisu. Namni namaaf karaadha waan ta'eef gatiin hin argamne garuu gatiin jira waaqa bira. Thank you. Faarfata thank you dhugaa ergaa jabaa ergaa guddaa dhaggeeffattoota keenyaaf dabarsite. Mee namoonni baay'een fuula tajaajilatti yookaan saba waaqayyoo gaafa tajaajiluudhaaf ba'anii xinnoo tajaajilaniin godhe tajaajilli baay'ee dadhabbii qaba jedhu. Mee akkamitti biratti tajaajilli kun? Ani dhugaa dubbachuuf otoon biyya lafaa kanarratti waan biraan ta'a ta'e fakkeenyaaf otoon PhD Masters Degree qabaadhee waan baay'een balleessa. Dooktorii osoo hin ta'e waan baay'een balleessa. Poolisii osoo hin ta'e waan baay'een balleessa. Antas gabbaa'ee addunyaan itti jiraachaa jiru hoo jiraate addunyaa tajaajilaati. Tajaajilli dadhabbii hin qabu. Tajaajilli gonfoodha. Waan har'a argattu, waan boru mul'atu, waan boru gatiinsaa ijaan mul'atee sii kennamu. Namoonni tajaajilli na dadhabsiise dadhabbii qaba jedhan waamicha hin qaban. Na amanii waamicha hin qaban. Waamicha manee manaa baan waan ta'eef manatti deebi'uu qabu isaan. So warri waamicha qaban garuu waamicha qabu waan ta'eef itti fufuu qabu. Warri tajaajilatu na dadhabsiisee tajaajilli gatii nama baasiseedhaan eeyyee tajaajilli gatii nama baasisaa hin dadhaban taanaan gara manaa deebi'uu qabu. Kanaaf ana biratti tajaajilli iddoo guddaa qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'een jaalladha tajaajilu. Wanti ani itti anamma kiiloo 67dha. Gaafa hin tajaajille nan ukkadha. Dhugaan sin gaafa hin tajaajille garuu nan furdadha. Waan sin afurri koo nagaadha keessi koo nagaadha. Qoosa miti kana haasa'u. Giriisimmaan waaqayyoon keessatti ati qabdu waan guddaa. Daawit hafuura keenyarraan fudhate. Baay'ee jecha cimaadha. Giriisii guddaadha wanti kun hafuurri waaqa osoo hin jirre tajaajiluu ni qaba. Warra karaa gaanii deebi'anii num taasisin waaqayyo. Ameen. Karaa geenyee deebi'uu hin qabnu waamicha galmaan ga'uu qabnan jedha. Gaafii tokko waan inni gaafachuu barbaadu bara kana yeroo baay'ee nan dhagaa tajaajiltoonni gurguddoon iddoo tokko gaafa geenyu hin haasa'u. Iddoo bunaatti isaatu iddoo kamittuu hin haasa'u. Maal jedhu faarfataa akkasii sana yaamneetti birrii hagana nu gaafatu jedhu. Qarshiin immoo akka waldaa baadiyyaatti waldaa baadiyyaa tokko keessatti yaadamu hin kennamuudhaaf jechuudha. Sababni isaa humna hin qabanii maallaqni isaan gaafatanii baay'ee guddaadha jechuudha. Faarfattoonni amma baay'ee beekamtii qaban maqaa qaban jechuudha. Mee warroota akkanaatiif yaada akkamii qabdu yookaan immoo gorsa akka gorsaatti? Niftuu maal sitti fakkaate? Inni kun qorumsa guddaadha. Seexanni gaafa si kuffisuu dhufu suufii uffatee sitti dhufu. Warruma suufii uffate keessan sitti dhufu. Maallaqni horii jaalachuun hundee wanti cubbuun irraa marguudha. Ulfaataadha. Ani fuula waaqayyoo taa'een sitti himaa namoota na beekanis koomentii gochuu danda'u. Guyyaa tokko tajaajila yaamamee qarshii gaafadhee hin beeku. Mudannoo tokkon sitti himu. Waldaa Mulu Wangeelii Bubbisaa jedhamu naannawa godina Arsii naannawa Boqojjii kanan dhaqee siliippariidha nan dhaqee siliipparii ishee birrii 16 amma 150 galteetti. So siliipparii sana gaafan kaawwadhee dhaqu kiiboordii hin beeknu nuyi kiiboordii fidanii isa duuba faarfachuu hin danda'u kiiboordiin lafa taa'a dibbeedhaan hin faarfadhu. Faarfachaan deeman dadhabu gaarree dura kootii anan qabu jedhee gaafa faarfadhu siliippariin dafqee mucucaateeti. Lafan dhahee jechuudha. Nan dafqa miilli koo. Surree tokkittiin qabaa peestaalii birriif shilingiitiin hin dhaqe peestaalii boora kana. Kurtuu peestaalii. Carqii keessa godhadhe. Kanuma achi jalqabni jireenya. Gaafa dhumaa konfereensii guyyaa 3 birrii 60 naa kennan. Na amanii
jiru ammas lubbuudhaan nama hudhee qabadhee sin jiru hin beeku waa'ee birrii wal falminee hin beeku hagaarraa san tajaajila dhaqee akkuma atis xinnoos na beektu waa'ee birrii irratti fokkosdi godhee hin beeku. Garuu waan tokko sitti gatii ana asii na jalaa miidhame jedhe sana Waaqayyo karaa biraan gatii na qaba argeera. Yeroon tajaajila dhaqee galu birrii 2,000 takka fudhadhee gala. Baay'inaan namni birrii 5,000 lakkaa'ee tajaajila irratti naa kennine. Waan tokko sitti gittee lafa jedhamu konfereensii dhaqee birrii 9,000 naa ergame biyya Ameerikaati. Birrii 9,000 naa ergame kanarraa 500 naa kenname. 8,500 manatti hafe. Mana keetitti Manuma isaaniitti. Warri manaa fidee dhufee tambifate akkaataa biraa. Minnesotaadha namatu naa erge. Naamani namni sun birrii meeqa sii kafalan jenna 500 hin jedhu. Doolaara 500 naa erge. Waaqayyo gatii yoo naa kafalu argeera ijaan sitti maaka. Doolaara 500 riisitii sana bira. Birrii 28,300. Waaqayyo tokko cufee tokko banuu hin danda'a. Garuu dhimmi qarshii waamicha miti ammas. Beekumtiin kee qarshiidhaan gurguramuu qabu. Namoota miidiyaa kana hordofaa jiranii, namoota gurguddaa dhufin jedhanii, namni guddaan qarshii nama gaafatu. Nama xiqqaatu qarshii nama gaafatu. Namni guddaan dibata guddaa qaba, mandara xixinnaan oolu. Ati tajaajilii deemi, gatii isaa waaqayyo. Kanuman jedhaan. Gatiin keenya oliirra. Waaqayyo olirraas lafarraas gatii sii kafalaa, ati garuu dhugaadhaan ba'i deemi. Imala keetti fufu. Horii qarshii nu barbaachisu hin jenneen. Mana osoo hin qabiin qarshii hin gaafatu. Gatii kee waaqa kafala. Waaqayyo waan addunyaa kana hundumaa guute kan saate garuu sii kennu wallaalee osoo hin ta'in hin badda borga nama jalaa badda. Si maraachuurra waaqayyo suma barbaada. Ati akka jalaa maraattu hin barbaadu waaqa. Waan tokko sitti hima. Yeroo tokko cidhatu godhamee biddeen sadii badee. Sargii irratti biddeen sadii badeeti. Jaartii tokkotu taa'ee biddeen lakkaa. Biddeen sadii hin bade. Akka boruu kanaa malsiidha waan ta'eef guyyaa deebiti biddeen sadii badeera. Ichisuutti ka'an jaartiin akkanaatti taa'aa gadi'eetti girri keessa biddeen sadii badeetti. Amma namoota ergaa isaanii malee waamicha isaanii malee deemaa jiranii girri keessa yeroo waan ta'eef gada taa'anii jedha. Namni taa'ee of arga ofitti deebi'a. Ijji warra qulqullootaa gara ofii ilaalti. Yoo teessi amma teessi calistee of laalta yeroo ofii kennita. Siizinii murteessaadha. Waaqayyo penetreessi gochuuf addunyaa addaatti akka ol baatu gochuuf yeroo qaba. Gadi dhiittamuun baay'ee salphina miti. Ol ka'uudha. Ol ka'uun garuu yeroo salphina ta'u jira. Namoonni akkasii kuni tasgabbaanii ta'anii yeroo ofii kennuudha, kadhachuudha, ayyaana isaanii gargar baafachuudha. Waan baay'ee nama haasofsiisu miti. Waamicha malee manaan bahin cabdee makufta. Hin kufta, hin cabda, lafa dhoofta. Tajaajila akka gaafa zayitii itti bittu haayilaandiin kwaalitiif kwaantitiin isaa ol ka'aadha. Gaafa keessaa fitte qoraaliyoo jedhama. Kana nu haa oolchu waaqayyo. Tasgabbaa'uu gaafa ta'een dubbadha. Thank you. Erga guddaadha. Fudhadhaa liqimsayi asumaan mee faarfannaa saaminii faarfannaa hedduu qaba. Albeemiis hojjeteera. Tiraakis qaba. Nama jabaadha. Baay'ee namoonni baay'een ayyaana sirra jiru irratti faarfannaa keetiin eebbifamanii baay'ee hiikkateera. Anis baay'ee faarfannaa keetti nan boqodha dhugaa waaqayyoon. Mee dhaggeeffattoota koo asumaan faarfannaa baay'ee keessa kee jedhu baay'ee itti dadhabdee baaste keessaa adda baasiti kaan guddisi kaan xinneessi jechuuf miti garuu ergaa sagantaa kana irratti ergaadha jettee kan yaaddu dhaggeeffattoota keenyaaf nu faarfadha. Faarfannaa tokkoon faarfadhaa. Faarfannaa albeemaa jalqabaa keessa beezawee niiftu. Faarsaa hojjechuu nan barbaada. Tarii rakkoon faayinaansiyaalii jiraachuu danda'a. Jireenya akkuma antis yaada tokko beektu. Shaalii maaltu jira beektaniiftu. Anamma faarfannaa albeema jalqabaa hojjedhe kana VCD hojjechuun barbaade ture. Garuu namoonni sagalee koo beeku malee ana nan beekan. Kanaaf maal jedhu ispoonsara naa taa'ee nama baay'een kadhadhe. Akkuma beektu faarfannaa hin ta'u Yesuus koosii wayya cooma mana fari'oon irra jedhu albeema jalqabaa tiraakii 7ffaadha. Inni citii guddaa qaba. Garuu ispoonsara naa ta'an jedhe yeroo kana faarfannaa hojjechuu dadhabaa irra ispoonsara naa ta'an jedhe. Tarii namoonni as sammuun isaanii qajeelaa yaada qajeelaa qaban jiraatanii
akkuma isin jedhan amma ijoollee biyya Arabaa jiran biyyoota Irooppii kana keessa ta'an Gibxi ta'an ijoollee iddoo garaagaraa jiran faarfannaa hojjechaa fi faarfannaan hojjechaa fi jiru immoo vookaalii fi yeedaloo barreessuudha. Yeedalootti gurguradhee osoo hin ta'in gargaaruudha. Kanaaf faayinaanshaaliin hin rakkatu. Faayinaanshaaliin waan rakkannuuf rakkoo kana keessa bahuudhaaf immoo atleast yoo xinnaate namni nu bira dhaabachuu qaba. Faarfannaani qarshii yoo hin qabaanne naafummaa naaf asitti argamsiisa. Baay'ee faarfannaan jaalladhu tokko faarfannaa albeema lammaffaa keessa hojjedhu barbaadu. Argeera waan baay'ee homtuu natti hin tolu barri kun namaadha sitti galee kooluu jedhu tokko jira. Faarfannaa sana baay'een jaalla ammarratti hojjechuu. Qobeettuu humnaa fi haaladha. Ana duwwaas miti namoota mul'ata qaban garuu gargaaramuu qaban hin gargaaramne namoonni asirra jiran biyyoota garaagaraa ta'anii yuutuubii kee hordofu waan ta'eef please sappoort osoo nu taasisanii sappoortis osoo namoota taasisanii baay'ee bareeda jechuun barbaada. Tarii carraa kana argadhee kana dubbachuu barbaada. Kanaaf Waaqayyo siyaa eebbisu siis ulfaadhu galatoomi. Faarfannaa albeemaa jalqabaa keessaa xinnoo siifa jedhu. Hin ta'u Yesuus koo si wayyaa cooma mana faariyoon irraa. Hin ta'u Yesuus koo si wayyaa cooma mana faariyoon irraa. Hin ta'u Yesuus koo si wayyaa cooma mana faariyoon irraa. Si wajjin deemsa godhee situ naaf caala jedhee sittumani kooluu galee hundumaa si caalchise. Si wajjin deemsa godhee situ naaf caala jedhee sittumani kooluu galee hundumaa si caalchise. 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 Hin ta'u hin ta'u Yesuus koo si wayyaa cooma mana faariyoon irraa. Hin ta'u hin ta'u Yesuus koo si wayyaa cooma mana faariyoon irraa. Ameen. Ameen dhugaa. Isa nu wayya. Waaw. Dhugaa ergaa guddaadha dhugaa Waaqayyo. Baay'ee bara kana keessattuu bara ulfaataa kana keessa ergaa guddaadha. Faarfannaa kana dhugaa albeemiidhaan hojjettee fuula saba keenyatti akka nuuf fidu. VCD hojjechuun barbaada. Iftu. Ispoonsarri argamee naan dhugaa dubbachuu fi atis gahee kee baata jedhee nama naa faarfannaa kana ispeeshaalii VCD hojjechuun barbaada. Baay'ee vaayiraalii ba'eera TikTok irratti akkuma ati beektu iddoo garaagaraatti hojjetu. Garuu ispoonsara naa taagaaf jedheen anansee namoonni. Daa'ummaatti sababii hojjenneef almost waggoota 10 wayii duraadha. Akkuma dhageessan dhaggeeffattoota keenya baay'ee ergaa guddaadha. Hin ta'u jireenyi Yesuus malee hin ta'u maalumaafuu hundi keessan warri nu hordoftan hundumtuuyyuu saamii gaarii jaagoonuu ajajjabeessu nama jabaadha. Ayyaana Waaqayyoo keessa jira, hafuurri Waaqayyoo keessa jira. Jajjabeeffamuu qabaata. Dhugaa Waaqayyoo faarfannaan kun hojjetame fuula hawaasatti fuula sabaatti haa bahu. Akkasuma immoo TikTok irra deemaa argitaniitu warri argitan jedhee abdiin qaba. Ergaa guddaadha waan ta'eef haa hojjetu. Ispoonsara ta'uu warri barbaadanii saamii argadhaayi. Bilbila isaa ani kinoo iskiriinii irra nan kaa'a. Waaqayyoon sinaa eebbisu eebbifamaa jechuun barbaada. Walaa gargaaruu wal biraa dhaabannu jechuun barbaada. Saamii. Dhugaa qophii har'a hojiin dabarsine keessatti ergaa gurguddaa baay'ee ergaa barsiisaa mudannoo gaggaarii dabarsite keessaa nu qooddeetta. Waaqayyo si haa eebbisu. Baay'ee har'a sa'aatiin keenyas deemeera. Yeroo biraa paartii 2dhaan kutaa lammaffaan akka walitti deebinu abdiin qaba. Har'a waan baay'ee hin haasofne. Waan baay'ee hin haasofna jedhee abdiin qaba waan ta'eef yeroo biraa walitti deemina. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Eebbifame jechuun barbaada. Ameen. Akkasuma immoo jalqabas akkuma jedhe sagantaa koo kana kabajjee waamicha koos kabajjee na biratti argamuu keetiif thank you jechuun barbaada maqaa dhaggeeffattoota kootiin. Thank you sinis galatooma.
Ayyee dhumarratti qabduu tiivuudhaaf isti dhaamsa maal qabda? Qabduu yuutuubiin mul'ata nama guddaa tokkooti. Waanuma baay'ee qabaa jirti. Qabduun ammasuma qabaa jira. Nama baay'ee qabamee garana dhufa. Qabduu yuutuubii jajjabeessaadha. Subscribe godhaadha. Follow godhaadha. Share subscribe copy link godhaadha. Qabduu yuutuubii mana keessanii koottaa hirmaadhaa. Ispoonsaroonni garaagaraa oomisha keessan, hojii keessan, biyya keessa biyya alaa kan jirte irratti beeksisa. Galatooma. Thank you faarfataa jabaa koo. Akkuma beekamu kaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii garaagaraa qabannee isinii dhufaa akka turre beekamaadha. Kunoo har'as immoo keessumaa jabaa kanaa keessumaa bareedaa ayyaanni waaqayyoo hafuurri waaqayyoo irra jiru faarfataa jabaa kana qabannee isinii dhufne muuxannoo jireenya isaarraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifamaa torbee keessumaa biraa qophii biraa qabadhee isinii dhufa. Hamma sanatti nagaan naa turaa. Shalom.